Jibika majani baru jalur rafu dua kan. Osong bersisa juru Ivan dah. Ivan dah makanya kayak selama kayak itu yo mila kamu deh. Opsan China tipe orang China ate jangan dubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftan ni kayaknya orang ada show hordoftan kunti khasanu. Akan kita negara ya kabdan isin jecha ega harra aku beratameti khaisumma hara toko nama isin jala tanin kabadde isin imdufe asumaninga gara khaisumma kayaknya te aci isin dabarsa opsa baganagan duften sinja. Garudo nakabajani studio isin kenapa berkesan? Atilen itu tak garudo mi baganagan dufte me jalkabun durati opsan enyume kebab siti dawoto takenya. Tole assalamualaikum makam jurtu menjadi sini fiyada. Opsa Ahmad din jama yakin garin tuitin namun hidun opsa tikunon nabi khani dalata hararge baha sarkam bakajant biyum madiyati garu biyum abah yammo baroda. Namni ga biyum abbatin fiyama garu bakit dalade sarkama bakajant rakong kurs akasechu sarkama dalatechu. Okay, me asmarana egala mali opsa tekno sinjan nam yunti opsa tekno tisibera opsa tekno mali sinjan. Okay, gara tu mapse ga fi bareda namuni hejjun khanitin nabehan maka khara kof yaron garte biyatti gale sudin jiracha tore sudin yaron biyatti gale namni hejjun maka khana kofa be khamale fulan nam be mali jalka bakkan garte social media senatille duban tore dubumani waan garte akka technology way garte application waan akkasitti wal qabatum barsiisaa ture dubuma taatiin video gaddiisaa ture male video ti haalaan daawwatamaa turte namni makuma kana beeku malee naawun beeku hedduu erga si eessatti si arkee fuulli keetti haala eegisee naan jaan obsaa teknoodha okay si obsaa teknoo akkasiin ni yaadata namni hedduu sagalee faan beeka akkasii obsaa teknoo kana wanni itti moggaafachuu danda'e bara lama fi kudashan jalqab birratti san dura ga maka kan duran obsa abjeet man bane akasuma barsisa oromo ab janneti nama sadi wali banne wa barsisa turre ana mucaan tokko walloodha sultaan jaanini ammallee inni wama san itti fufee jira fi mucaa tokko illee amma ni deemanii sani nam sadi taane waliin irratti barsiisaa turre yeroo dheeraa dhumarra immoo namuu akkuma ni beektaa jidduutti namni waan ijaa adda baanee jechuudha. Dhuunfatti anis yeroo masaniin 2015 gama dhumaa kana eegalanii maqaa obsaa teknoolojii kanaan bane. Sababni obsaa teknoolojii kanaan banuu danda'e obsaan maqaa akka faranjitti. Maarchi 2015 maarchi ji'a sadaffaa jechuudha. Teknoolojii jookuna isarraa si dhufe. Obsaan maqaa kiyya anumaatti yaadee maqaa kamiin moggaasuu qaba maaliin baasuu qaba jee. Gisee laale waniin an barsiisu kun waa'ee teknoolojiiti. Jechuma teknoolojii kanarraa teknoo hajuu kana muree ni dheerata. YouTubein namni tokko seerchi godhee si argachuudhaaf maqaa gabaabaa ta'uu qaba. Maqaan kee qubee afur qofarraa ta'uu qaba. Obsaa jechuun yookuun gabaabaa. Okay, obsaa kana cinatti maaliif dabaluu qaba jee achi booda teknoolojii jecha jiru kanarraa muree teknoo godhee. Achiin obsaa ammaddiin dhiisee ni dheerata namni qabachuun itti ulfaatu waan ta'eef YouTubeillee dafee seerchi godhee argachuudhaaf. Amma fakkeenyaaf YouTube banachuufis waa hedduu irratti yaade kana. YouTube banachuuf YouTube tokko yoo banatte maqaa kee ilaaluu qabda dura. Obsaa jechuun kun O qubee duraa kana. OMN jira, OBN jira, Oromoo jira jechuudha. YouTube maal godha? Maqaa tokko nama hedduu biraan si geessa jechuudha. Maqaa irratti wal ilaallatu. Amma fakkeenyaaf Jamaal yoo jettee hedduu argachuu hin danda'u namni. Obsaa kanoo OMN, OBN, Oromoo si galee maqaa waa dinaatu as keessa jira. Kanaaf jalqaba obsaa godhu. Kayitaanoo maal ta'uu qabu? Obsaa Ahmadiyoon godhee viiraal viidiyoon kee nama hedduu bira naan gahu. Teknooloojiin jee wanni teknooloojii wal qabata. Teknooloojii qofa jee barreessi YouTube irratti. Viidiyoolee miliyoonota lakkaa'aman. Viidiyoo biliyoona lakkaa'amanii jira jechuudha. Obsaan kun maqaan Oromootis achirra oorraa ka'a. OMNs oorraa ka'a. Kanaafin obsaa teknoo godhuu danda'e gabaabumatti. Viidiyoon an gadhiisus akkuma an jeetti naa milkaa'e. Yeroo sanitti namoonni gartee gara YouTube kanaan YouTube irratti hojjetan baay'inaan hin turre. Namni Oromoo ni yaadadha ijoollee Keeniyaa jirtu takka fa'aa ture. Mucaa Biqilaa Araarsaa fa'aa ture yeroo sanitti.
akkasuma maayis South Africa irraa Oromo United mucaan jiru tokko Oromo United kaamil qaba hiriyaa ture gaafamsa wal barre lakkoofsaan lakkaa'ame jechuun namni gartee yeroo san Oromoo ta'e YouTube irratti viidiyoo dalagu warroonni as jiru kunis viidiyoo namaa kana fuudhanii cicciranii gadhiisan malee viidiyoo mataa isaatiin asirraa yeroo sanitti ani fillee faarsuuf dhaajuu osoo hin taane nama gartee YouTube viidiyoo mataa isaatiin YouTube irratti orbee Oromoo ana ture yeroo sanitti amma kaamilis viidiyoo maagaa kan moominni kana fa'aa obiinni fa'aa jechuun eegala boodarra firraa dhiisanii irratti haasoo eegala YouTube'n seera jabeessee copyright strike waan jaamu jira waan ta'eef eegana osuma jiru namoota gartee gara YouTube kanatti fiduu eegalani YouTube maallaqa namaa kafalaa gara skoottaa jee yeroo hedduu dubbachaan ture namni na amanaa ture maaliif aboo Jawaar faanu maallaqa fudhatan Jawaar Mahammad kun okaa namni gartee miliyoonni meeqa fudhatan kun fudhatanii kijiba kanaan dhaabe naarrabsu eegalan namni komii namaa kana laaleetiin akkamitti waan kana nama fudhachiisa waan jiru irratti yaaduu eegale san booda YouTube'n ji'aan $500,000 $600,000 jalqaba kan fudhadhetti ni yaadadha $600,000 obboleessa biyya fuudhee deemee Western Union dhaqee baase yeroo sanii viidiyoo waraabee jechuun viidiyoo na waraabee garsiisee waan achirra jira gaa Google ergee Ireland irraa seeree Google ergee Ireland irraa laala jee $1 garsiisee viidiyoo waraabee viidiyoo guutuu maxxanse giseessan namni gaa amanuu eegale keessallee waraabeef akkaataa gartee subscribe itti godhan jalqaba irratti subscribe 1,000 argachuu qabdan watch time 4 hours jalqaba YouTube gaafa nuti dura dhufne san 10,000 qofa ture viidiyoon ta'e view 10,000 qabaachuu view 10,000 view 10,000 san eegaa argarte qaxxitaa monetize siita ani ammoo ana akkas godhuu kee wanni san na dabarte tokko seerri irratti kan seerri sun narra jijjiirame seerri guutumaan guututti achi booda sa'aatii kun dhufe anillee warra sa'a san guuti sa'aatii 10,000 subscribe 1,000 akkasitti viidiyoo waraabuu eegalee warri gartee YouTube irratti hojjechuu barbaadan jalqaba wanni godhuu qabdan subscribe 1,000 argatu seerri dhaggeeffadha waan tan dhiyoo tanallee viidiyoo takka gadhiiseetiin ture YouTube gartee maallaqa naa kafalu Hamza hiriyaa biyya kana waliin ta'uudha viidiyoo san maxxansinee turre namni hanga ammaa tokko namanu akkamitti YouTube TikTok fa'aa maallaqa kafala jaa namni hedduun amma TikTok ammoo namni taaptaap sii godhee giiftii sii erguudhaan argata waan namni kannaa namni irraa argata YouTube ammoo qaxxitaa dhaabbataa sii kafala malee namni laayikii sii godhuu fi viidiyoo ta'e daawwachuu qofarraa YouTube'n kaampaaniin ammoo akkamitti sii kafaluu danda'a viidiyoo ati hojjettu tana keessa beeksisa isaanii galfatu nama beeksisa qabeenya kampaniitu beeksisa isaanii fidee beeksisa kana nu beeksisa jedhan dhaabbata Google kana dhaabbanni sanis beeksisa kana fuudhuudhaan viidiyoo kee keessa cicciree viidiyoo kee keessa galchee jararraa maallaqa fudhatee siif kafala jechuudha parsantii 55 ofii fudhata 45 siif kafala jechuudha akkasi gaafa sanarratti ani waan kanarratti hedduun gartee itti dadhabee hojjechaa ture hangaan gartee hangaan halkanii guyyaa hirriba dhabee waraabutti akkasitti eega viidiyoo sana harkanii maallaqa fudhachuu guyyaa harkan booda namni hundi gaafachuu eegale viidiyoo kanaan hojjedhu hayyee erga YouTube maallaqa kafale akkamitti sa'aatii tana guunna hoo akkamitti gartee subscribe viidiyoo akkamii hojjenna waan akkamii irratti hoo hojjenne gartee namni hedduun nu laaluu danda'a viidiyoon keenyallee nama bira geessee maallaqallee galiillee argachuu dandeenya waan jiru gaafii na dhiyeessan amananii jechuudha. Kaduraan gartee YouTube namaan kafalu kanumaan jaansan hojjedhe viidiyoo guutuun hojjedhe jalqaba wanni godhuu qabdan viidiyoo bareedaa mataa keessanii dalaga viidiyoo isin daleeydan ammoo isin taayilantii akkam qabdan dandeettii teessan maali yoo waloloo dalaguu irratti waloloo barreessuu irratti dandeettii qabaatan waloloo barreessa yoo diraamaa hojjechuu irratti dandeettii qabaatan yoo barreessuu qabaatan nama walitti hoottaa tokko diraamaa barreessuu tokko ammoo diraamaa sanarratti taatee ta'ee hojjetu haala sanin ammoo viidiyoo bareedaa yoo gadhiiftan namni jaalachuu mala viidiyoo sanarraa ammoo subscribe 1,000 argattan watch time waliigala jechuudha viidiyoo kee waliigalarraa sa'aatii 1,000 fudhachuu waan salphaa viidiyoo 4 yoo daqiiqaa 30 gadhiifte yoo namni 20-15 si ilaale guuttee sanboodaati maallaqa siif eegala maallaqa erga eegale hoo akkamitti fudhannaa waan jiru gaafiin dhiyaate sanboodallee sanirlee viidiyoon dalagee fi maallaqa akka itti fudhachuu dandeessa yeroo sanitti Western Union irratti guuttee jechuudha makuma nama yoo ati fakkeenyaaf biyya Suudii jiraate Suudiin ture yeroo sanii makuma nama iqaamaa qabu waraqaa gartee jireenya biyyattii sanumaa maqaa guutuu itti galchita gisee maallee dhufe qaxxita
Baankii san Western Union irratti ergama. Namni san deemee Western Union dhaqee ID san qofaa kanneen dirqama si ta'uu hin qabu waraqaan san. Waraqaan maqaa nama san itti barreessa. Deeyitee fudhatta jechuudha. Yeroo santu ture yuutuubiin guyyaa guyyaan ji'a ji'aan seera isaa haariya baasa waan ta'eef akkuma inni seera baasaa jiruun seeruma sana hordofee anilleen abdeet namaaf godhaa ture jechuudha. San booda ni jijjiiree Western Union san ni dhaabbattee warri ammoo Western Union san hin haqin hanga ammaan waan si ajaa'ibu Western Union irraa hin fudhachaa ture. Hanga ammaa. Deengadallee fudheetiin jira. Akka amananii fasirra ni jira dhiyoo dhagaati. Western Union jechuun warri Western Union guute gaafa san ammallee Western Union man fudhachaa jira jechuudha. Kun harka jirtaa miti? Kunula. Ai honooti hoo. Guutuu isaa Western Union irraa jechuudha. Dhaabbata guutuu haaluma kanaan waraqaa si erga dhaqee namni ati irra guuttisa yoo ati waraqaa illee qabaachuu baatte namni san dhaqee si baasa jechuudha. San booda kanama gariin ni dhiifame baankiitu eegalame. Kattita makuma baankii itti neeta yookiin baankii nama sanii. Biyya keessa fudhachuu dandeessanii baankii Itoophiyaa? Ni dandeessee baankii Itoophiyaatiin. Karaan gartee doolaaraan fudhattu illee mijaa'ee jirta. Fuulduraaf viidiyoon hojjedhaaf yoo gaaffii. Asumaan warri Itoophiyaadhaa irra guddaan biyya bira guuteetti biyya biraarraa fudhachuu ture. Itoophiyaattis eegalamee jira isin jechuun jiraachuu obsaanii irraa faayidaadha. Akkasiin maqaa kanallee danda'ee bareedumaatti dhufe jechuudha. Akkasuma maqaan obsaa teekinooloojii kuni obsaa Ahmadiin irraa abbaa isaa muree obsaa teeknoo kan itti godhachuu danda'e sababni kanaa jechuudha. Sababa guddaa lafa keessee galatoomii takka gaaffii itti aanutti si cahaa gaaffiin itti aantu obsaan amma eessa jiraataadha. Okay, jireenyaaf ammaafanii Finfinneen jiraadha ergaan biyya Suudii irraa galee. Maali dubbii raayyaa takka isin dhaqqabe Finfinneen teenyee dhiisaa haatti galaa teessisan. Egaa halaala teesseeti biyya biraa fa'aa teessee Finfinneen teenyeetti lallabuurra keessuma teessee yoo barbaade. Okay, barumsoo hanga eessaa ooftee jirta? Ani barumsa takkarraa hanga afuriitiin baradhe biyyatti sarkamumatti jechuudha. Achirraa abbaan kiyya hojiif gara biyya Jibuutii kana ture. Hoteela qaba ture abbaan kiyya jechuudha. Jibuutii? Hoteela beekama qaba. Diiniin beekama. Ahmed Diini. Somaaleen diiniin beekti. San booda diiniin beekama gaatu diina Islaamaa moo maqaa Islaamaa? Gabaabsaniituma diini. Somaaleen sa yeroo si yaamtu maquma kee kana gabaabsitee si yaamti. Akkas. Achitti duuba Jibuutii baratte? Hanga afuriitiin baradhe achi booda gara achitti godaanne Jibuutii afurirraa hanga saddeetiin baradhe. San booda Yamaniin deemee. Afaan Faransaa hunda ni beektaa jechuudha. Afaan torban beekan. Waaw. Afaan torba afaan shan ittiin barreessa ni dubbisa. Mee shanan ittiin barreessu ta'ee? Shanan afaan Anfar, afaan Somaalee. Affaari? Anfar. Ayyee Anfar. Anfar. Somaalee, Oromoo. Oromoo. Amaaranya. Amaaranya. Ingiliznya. Faransaa. Faransaay. Akkasuma Arabanya. Arabanya. Afaan Ingiliznya. Torban kanan danda'a. Afaan torba dandeessee? Torban danda'a. Achirraa Jibuutirraa iskattita abbaan kiyya gara Yaman deeme. Nuhundi. Jibuutirraa qattita gara Yamanii godaanne. Achuma hoteela biyya sanii bareedaa jee arabtichi tokko waan waliin dalagaa turaniif waa hunda qopheessee fi gara sana. Achi deemnee achi giseen dhaguus waraqaa kiyya fudheetumaan barumsa biyyatti fuufan dhaabne barumsumaan baradhee Yamanitti ani hangas dhuma kanaan waggaa takka akkas dalaga malee. Achirraa gara Yamanii godaanee dhaabbata gartee yoonni achuma waraqaa yoonni fudhadhee yoonichi isa dhaabbata hedduu qabda jechutti adiraa dhaabbanni jiru tokkos jira. Dhaabbata barumsa ni baratta Yamanitti. Barumsi biyya gartee namni barumsi itti gartee argatu. Biyya boqottoota irraa biyya Yaman. Saddeet ittiin fufee biyya isaa yoo gartee barumsaan cimaa ta'e si dabarsa. Akkasitti achirraa inni itti fufee san booda Sanaa Yuunivarsiitiin seene Information Technology IT waggaa sadii baradhee lolli nurra ta'e jechuudha. Yuunivarsiitii erga waggaa sadii baratte Information Technology hanga waggaa sadii achirraa ni dhaabee san booda lolaatti lolli hammaate bara 2015 keessa hanga gartee pirezidaantii biyya sanii ajjeesutti jechuudha. Uummanni lolli jabeessee bakka barumsa faranjiin hundi ni yaati yeroo gartee lolli ta'u jeequmsa feeta faranjiin. Faranjiin deemtee barumsa warri nu barsiisaa ture dhaabbata ka tajaajilaa ture uummata waan ta'eef uummanni baanaan barumsi guutuu dhaabbate bakka barumsa kutee gara Saudii dhuma 2015 gara Suudiitti deeme jechuudha. Okay, mee asumaan ammas gaaffii biratti si dabra. Obsaan biyyoota addunyaa tana deemee biisis godhu uumamaan jaalataa hojjata. Ati amma akka jireenyinis si godheenis deemte maaliif jaalatta deemuu naannoo maaliif jaalatta jirra?
hanga ammatti oo biyya meeqa deemte? Hanga ammatti Jibuutii, Yaman, Suudii, Yaman, Suudii, Chaayinaa, Keeniyaa biyya shan torbaan ga'u qabdi biyya afaan torba beektaa. Inshaallah. Okay. Mee gara keetitti deebi'aa asumaan isaaf kulanii wal fuudhanii jiranii maaltu addaan baatan dubbiin sun akkamiin addanaa baase? Dhugaa dubbachuuf namni hedduun veelollee ni binnaa fi atillee gartee waan dhuusatti godhatee waan qabaanne nuusii qopheessaa fuudhuu qabde warri jaan hedduu ture. Garuu dhugaan jirtu naafi kulaniin jaarsaa jaartiillee miti jaalaltillee nuu jidduu jirtu. Namni amanu hedduun yeroo akkana jiruuni gaafa jalqaba naafi isiin viidiyoo waliin hojjechuu walitti dhufnu Hamzaa ture, Yaasulleen ture. Numaatu yaada fide jechuudha. Yaada kana fuula numaan natti dhufeeni viidiyoo yoo waliin hojjenne hoo akkam naaf akka paartinaraa taate akka nama wal jaalatu taane viidiyoo dalayne boodarra immoo akka gartee wanni kun piraankii ta'e dhugaan ta'e uummatatti ni ibsinaa jennee turre. Osuma viidiyoo hojjechaa jirruutiin ani jidduu wanni kun sirrii ta'uu dhabnaan karaa shari'aatti isin ayyamamuu haalli gartee yeroo san keessatti turre akka nama wal fuudhe akka jaartaa jaarsitti giiftii walii bitaa wal bashannansiisaa akkas turre wanni san sirrii miti deetmaa anumaatu addaan kunnaa wanni sanis akkasuma dhiifamte piraankii ta'uu isin ibsine viidiyoo takallee waraabnee turre achumaan hin maxxansine maaliif maxxansuu danda'u? Inni maxxansanumaan jaa dhugaa yeroo hin harkanne achumaan dhiiste akka himi garuu guduunfaan kiifattee hiikanillee hin jirtu. Lagi mana kesin jiru. Guduunfaan kiifattee hiikanillee hin jirtu. Takkan jiru. Dhugaa dubbachuuf naafisi walitti dhufnee viidiyoo hojjennee xumurre san booda namuu gara mana isaa adda gala. Malee waan akkasitti namni yaadaa jiru kun jiru. Okay. Mee gara artii yoo yoom dhufte? Gara artiitti seenuu kana reefu yuutuuba bara 2015 akka banatti naa himte. Jalqabarratti. Artuma tanaa gaafas seente moo yoomi kan seente jalqabni artiidhaa yoom? Dhugaa dubbachuuf duraan garuma peejii irratti san dura peejii irratti jalqabuun gara 2016 akkas ture. 2016. Yamanumatti jalqabee waan kana 2016 peejii irratti yeroo sanii namni erga yuutuuba bante dura booda yuutuuban banne yeroo san yuutuuban banne hubannoo yuutuubaallee numaan qaba yeroo sanillee yuutuubnis akka waa kafalu dhagahe nama keenya kanaatu yeroo gartee waan takkaati hojii takka jalqabdu maallaqaa fi sinja amma baay'inaan laale maallaqaa fi viidiyoo tana dalayda yuutuub irraa qarshii ittiin harkachuu fi waan akkas akkasii sinja waan kana diddaafin yeroo san peejuma banee peejuma irratti gadhiisaa ture. Peejuma irratti waa dalagee maxxansaa ture yeroo sanii achirraa yamanirraa lolli taanaan gara 2016 tiin bahee jechuudha. Achirraa 2015 Suudii Riyaadittiin ol bahe. Biraan baadiyyaa xiqqishoon. 2014 2015 seenee Riyaada. 2014 jechuudha. 2016 laa eegaluu. Itu mana dia? Kumla ma aku dafur itu. Kompis na guru terus ya udah jadi nani. Kumla ma aku dafur. Oke. Refurle YouTube akan tiba nanti kumla ma aku udah shan one TV juga. Oke. Namun ni ati fakirnya godate akka isani kana tahun kaba jete lalte isan rat fakirnya godate demte ni kira. Fakirnya godate cuma nama kabalu tahun kaba itu arti kana senda. Duga dubbachuuf yeroo sanitti warrootuma hindii kana. Okay. Nama keenya miti jechuudha. Nama keenya miti. Namoota hindiiti warra gartee subscribe gaafuma sanittu jechuudha. Malee takka tuqaa 3 miliyoon 1,300 akkas qabanii. Isaan jalaa laalte eegaltee jechuudha. Isaan jalaa laale isaanis ni himan akka yuutuubii maallaqa kafalu. Yuutuubii irratti haalaan dalagan maaliif? Uummanni hindii kun hedduu waan ta'eef isaan dalaganii viidiyoon isaaniitis akkaan daawwatamu. Anis yoon gartee afaan Oromootii waan kana eegale akkam dhiiroo jedhee peejii irratti eegallaan akkaan wanni san daawwatamu eegalte. Maaliif yeroo sanitti namni keenyaas hedduu hubannoo waan kanaas hin qabu. Feesbuukuma isaatu akkaataa itti paaswoordii feesbuuk isaa jijjiirratu hin beeku. Maqaa feesbuuka isaa akkaataa itti jijjiirratu hin beeku. Baay'inaan ijoollee biyyarraa deemtee biyya arabaa hojiif dhuftu tanaa jira. Dhiiraas ta'e dhalaanis
جولين تون كيساتو دلان هدوش إنكم تكمل واي في فاتش أفسنا قافز واي في تابسو فاجر واي في فيديو تكذا لقيت أنا كاتات واي في تابسم فيديو سن أكل فجأة تو ديم ويا تكغيسة تيو تكاتجرا سبسكرايب يكون كوداني أشوف بودان أشوف بودان لك ونبني بوا كباجي غير يوتيوب بس واو ما شاء الله في سرافة يدمه ومن النساء فيدمو جه وان كان إيجليج اوكي مارشي كم لما في كل شيء بنون يوتيوب اوكي مارش بركم لما كل شيء بارتي قالوا أنا نيجلون كي ياخذ لما أخذ آخر قالوا نواني هنا كمي دورا جاي في وان تكجال تسيرو في أكو مارتستون نخاله ما فعل لا سني في جيبه اوكي فيديو أكثر دريت وجدتوا ديستيج تريني أنا جاء بفانيجا ما لي ديستيج فيديو وجدتوا دوكا فيديو كدريت تا واي برمسان إنديس ونين إنديسف نمني خيني نمني خيني ما يو إيه تيم أسنجت تكاغوبال سلان إذا هو ستيم أدي سر بريتو وين التيم إنت خيزت لون نملا لفاخي يكون وأنا كنا التيم إنت خون جوام مالو مرا حاساس إنجا جرو سني تمو نمني وانا كنا ترى بروف انا لو نم دلته هوني بروم زنفل ويتو يجيبوا نما بلده دلته كنت تيم لا باغي لك دوري سنه تيم هوت انت نمني غادي لك دوري جرو امو يقول لالو وانا كدرو سنه زون تاني وانا هاري اني دفجي يا دان كبا اتتكو هجينس وان هي ازمانو مالو جتا جا يوتيوب نالت هجين كمان اوكي يوتيوب نالت أكان بيجالت دروان كجماعة كان فدلقات الرّ وأنت سنتكو ندي سنيسا سامبودا بيجي ستي أما رابط لما بني جرمت نام ستي ثاني يجو أنا حمزة إبراهيم بني حمزة أكسوما أورجي نام جام تقولين ولين جت بلدي تاني تقولين جت ما شاء الله هنگس تاني ولينه قال لي رابط لما كمنا توكو أونانا ترافل أجنسي جام أونانا ترافل أجنسي كم هجي نسا تكيت كوفيتشو تكيت بيجي سافي بيجالا بكبر بعد ميتشو أوفيسا إسرع فايسر كابتن أوفيسا بيرون كيسان بكيسين ترجع شو دندانية شو كينيا بيرون كينيا ما تتكلم تكلم فيني ما كيسا فيني كيسا دريدو أفجامة تلي قديموني أتفول درابجا قبوا أساين توكو دابت تكيدا كنا توكو مو بوركا فورجين أجنسي بكم بركة فورجين دبلومنت أجنسي دهوني أجنسي كوني ورّا تقرأت بيا على ديمه هوجت شوار بادو بيا موتو ما نايم كويتي نما ديو تنا تيجي ولمته دوران كوجت شاطر قطر سعودي دبي كويت فانت دبي جوردان بيروت يقولوا باقيين عن جوردان في بيروت سنين يركنوا ما لفتكوا بيوت سن كي سرقوتي جرا بيا قرأت جولة تاني ركفتو نقول يروح تكاتك مالك هي كفرت يوت يفتح نما اللي ميرو تندي سوالته بيا لما سنين يركنوا يقولوا بيوت خان أجريمنت وليوان كمنوف إرجع جرايشو أوكي ميجا في تكاتين دفع تانين باقي جودا أوبسان China تيفور راجعnya تيجان دبي حمزة لارين فور راجعnya تيجان بشام فرد ركونغو تقعد بتشوف نمني خيرنا نمني خيرنا لو قلت China دي مجتة وني دورة سموي ساكي سدوفو فون جوه فور راجع وان China نياتو كان غيرو باجين أنا ني بيه China دي مه نمان دبيه هوتيل करते राजा जो वे खाना इसमें आपको दबे नुमान लाना जी इनु मनागर इनु मनागर हिंचुर वानी तक जरा चुनी जरा होटल इसानी खींची जरा होटल चाइना तो करते होटल इसानी गुरुद्वारा खींचते नहीं आते ओके होटल मारे बिक्री तो को बनने काली डाउन सावन को बनने कराचा होन ग्वांजू शुआबे बकजाम तो को बनने थी ओके ग्वांजू शुआबे सने अकुमा असीरिया चुदंदी अकुमा इसलिए थे न्याता अरबा Oh, bakka namoonni adda addaa dhufan jechuudha. Baay'inaan biqilsanii shoppingii san bakka gartee turistiin dhuftee waan adda addaa irraa bitattu bakka sanatti nyaatuma gartee normaala jira nyaata arabaa. Baay'inaan nyaatuma arabaa nyaachaa turre nyaanni chaayinaa immoo kan inni nyaata akkasii qabu makka paastaa fi waan kana nyaata isaan nyaatan jiru. Kanuma malee hin jiru wanta akkasii. Okay. Keeniyaa taraa lama moo sadii dhuftee Opsan dolara sin Kenya bahasa itu guru jiraja de terban debrele membahasa tu tadi no akan
Kenya tara lama sadii. yeroo lammaffaa fi dhufe. Okay, lammaffaa dhufte yaa. Yeroo lammaffaa dhufe as bakka ani biyyu malaa dhufe. Daawwachuu injoo godhuuf malee. Malee doolaarri baanaan siin jirtu. Lakki dhimma biraa. Doolaara jiguu dhufe. Doolaara ammoo haa mul'ate san kan yuutuubiin kee kafalu sani Western Union irraa namni haa baratu jee agarsiise malee wanni tokko jiru daawwannaaf dhufne nuti bashannanaaf dhufne. Biyyu malallaaluu fi bashannanaaf kanumaaf dhufe. Okay, obsaan jaalala isaa jalqaba umrii meeqatti eegale? Dhaluma jaalachuu. Okay, Si umrii meeqatti eegalte? Eegaluu qofa. Jalqaba jaalala eegaluu amata 15. Si umrii 15? Amata 15 biyya Yaman keessatti. Obsaan isi umrii 15? Isuma dhugaati. Amma 15 wallahi. Jibuutitti yoo gaafa Jibuuti? Laa gaafa sanii if hin beeku. Xiqqaa ture Jibuutitti. Ana amata 9 akkasitti hin deemu Jibuuti. Okay. Guyyaa duraa wal agartuun eessarra dhugattee? Jalqaba waliin barachaa turre mutiyyoo. Waliin barachaa turre. Isinis nama gartee baqatee akka keenyaatti barumsuma nuti barannu kana gara. Oromoo? Isin haadhaatu Soomaali abbaan Oromoo. Okay. Miksiidha isin? Akkasii. Eessarra dhugatte gaafii teenye eessarra dhugatte? Dhugaatii jechuun gaafii ulfaata. Naaf isiin tun waliin turre akkanuma isiinis ni beekta akkaan isin jaalladha. Anis ni beeka akka isin na jaalattee jirtu garuu guyyaa tokko takka isin jaalladha jee ni beeku. Akkanumatti walii beekne. Keessuma keetti jaalladha. Akkanuma walii beekne walii deemna. Yoo dhiira biraa dubbiste ittiin haaraan dubbisu guyyaa. Dunganne. Dubbisu. Ganaan itti sii deemu sana. Isinis yoo dhalaa biraa wajjin dubbatu na garte nan dubbisu bakka guyyaa beekanii beekaa dhaqee dhiifama gaafachuu. Jaalala uummata rasuuleeyyees. Isinis ni beekti bakka akkasuma walii beekneeti. Walii deemu ture. Ani isaan duraan barumsallee itti ture Ingiliffa kanaaf itti jabaachaa ture isaan akkamitti isii tanaa wal agarra yeroo dheertuu hin qabnu barumsa ni eeggamti michoon akka malee. Intala taajiraalessa. Intala taajiraallee miti. Nuti baqattoota. Jechuun baqataa. Hin beekan akkaan eeggamti. Warri isiidha. Michoon nama tokko tokko hin garre nama shokkolaataa dhiiga nama harkisu qabu. Nama hedduu jaalataa. Nama hedduu jaalataa. Bakka amata 13 turte isii yeroo isaa. Ani amma 15 akka malee eeggamte isuma tanaan akkamitti wal harkee yeroo gaarii dabarsa jeete yeroo meeqa beellamee fi naa dhufuu ditti beellama sanarratti. Ani malaan dhawuu eegale akkamittiin isuma tanaan wal agaraa qabajee achi keessa osoo hin jiruutiin guyyaa tokko deemee akka tasaatti mana isaanii san dhaqee haadhaanis wal baree wal fudhate. Achumaanii ijoollee firra bahuu eegale. Achi baay'ee gurbaa tokko jira ka duraan isaan barsiisu Ingiliffa. Gurbaa tokko jira keessaan barsiisu maallaqa akka falamaa fi maallaqa isaa kafallu kana walitti gurree sii kafalla nu barsiisi. Ambilaashitti isin barsiisan jedhe qarshii takka fudhatu. Ati waan biraati keessa si jira. Egaa ambilaashitti magriibarraa hanga galgala sa'a lama ni barsiisan jedhe qarshii takka. Intal malaaluudhaaf. Bilaashii akkuma bilaashillee barsiisini ijoolleen hanga namaa 10 takka akkas ni gahan. Sii kafallaa kun namichi kunis maallaqa biyya sanii 2,000 fudhata. Inni ni akkasii walitti gurree kafallaa siifillee ni kafallaa jira. Ani kafallaan jedhe lakki tiranspoortiillee ani yeroo sanitti xiqqoo ni fagaata. Taaskii takka namni biraa dhungate dhiiftee deemu. Akkasitti naan kafallaan jedhe lakki sii kafallaa tiranspoortii sii ta'a hayyee waliigallee bakka duraanuu ni qaban waan irra barsiifa adii kana. Waayitboordii kana ni qabanii. Bakka ittiin fufee gaarii BCDti. Barsiisuun eegalee bakka achuma barsiisuu eegalee waan biraati miti duraanuu osoo barsiisaa jiru dullattii takkaa ture. Dullattiin san achuma keessaa ijoollee qabdi isiin manneen inni itti barsiisu kun mana isiiti. Michiyoon immoo manuma kana keessaa gabbaanee ni beekta namni achuma appaartamaa san micinaa galti. Michiyoon achi dhuftee osoo barsiisaa jiru ifaan dhaama. Ifaan dhaama kana keessa lafaa keetti michiyyoo miila qabaddeema. Miila qabee anumaa dhungachuuf akkanatti ka'ee ifaan shidame. Shidame dullatti amma maal jirtu naan jette. Komeetii osoo darajaa dhaabbii miilli kun hundi na caccabee guyyaa sana booda achitti hin deemne. Achi nama ijoollee isaanii barsiisullee dhabanii jechuudha. Dhabanii bakka boodarra asoo bakka jennu yeroo sananis xiqqaan ture ni fuudha yeroo hin jiru ganameef danda'ee waan ijootu fuudha. Boodarra michiyoon san warraan na jalaa kan dhungannee
asirra guyyaa takka qaba. Guyyaa takka qaba. Warraan na jalaa kallee bakka akka malee natti barumsa hundaan dhiise. Barumsa hunda dhiisee wallaahi wabillaahi. Barumsa hunda dhiisee booyee torbaan meeqa booda ummaanti akka waan ijoolleen na tumteesseeti. Barumsa deemuuf rakkoo jiru. Rakkoo jirtu himadhu almaan jaa maaliif barumsa hin deemne? Lakki ani hin deemne. Maaliif barumsa hin deemne? Himadhu. Michi yonis barumsa adda kuttee bakka hannan guutumatti. Gurbaan sana akkana xiqqoo waan akka makiina safii takka qaba. Bakka nama xiqqoo umuriin illee guddaa musadamisha. Jiraatu machi. Warrumaa dirqii kanne boodara michi yoon naa jettee dhiisa sanii adda deemti. Adda deemte boodaalee bakka eegaan gartee guyyaa kudhan booda bakka akka malee ta'e barumsa kiyyatti eegan namni na gorsee waan akkanaa dhiisi. Ati maali jaalalaaf maal jettee haasawata waan akkanaa dhiisi. Ta biraa meeqaa jira maal jee namni na keessaa fachiisa. Xiqqoon hedduu meeqaa jiran. Achi booda barumsa deebi'ee achi boodaanis isii bakka akka duraaniiti. Akka duraaniiti. Isin anuma dubbiste anuma feete bakka ani dhiise bakka dhiise. Waan akkasiin na hundati. Hayyee mee amma yoo carraa tokko sii hannan addunyaa irraa biyya takka dhaqii yoo sin jaan biyya tam beektu carraa tokko qofa. Switzerland. Bashannanee deebi'uuf Switzerland. Switzerland dhaquu fedha maaliif ta'u? Switzerland sanii bakka biyya bareedduudha. Biyya bareedduudha. Biyya bareedduudha, bishaan bareedaa, laggeen bareedaa. Lagga bareedaa qabdi. Giriinidha. Bakka achuma keessa taa'ee shaayii danfifadhee lulluuka cuunfadhaa. Viidiyoon allaa laalu jirta. Lulluuka cuunfadhaa akkasitti yeroo Suudaanii tokkoon na gube kun shaayii isaa danfifate. Sirba duruu bareedaa tokko. Kanatti fi osoo reeginaan baaburri baan akkatti isaa gad deemu. Silaa dhaqee reeniin eege biyya sanatti bilaashin naqa xaratanii. Waaw biyya ajaa'ibaati. Maalleen biyya san illee guddaadha. Kumni takka isaanii 130 Itoophiyaa. Biyya Keeniyaa kana shilingii 140 jijjiirra. Kumni takkichaan isaanii. Almost doolaara wal makita jechuudha. Maallee doolaara guddaa. Doolaara ni caala. Maashaallah. Yeroo Saudii turtetti gaaffii kana Hamzaa gaafachuun ni irraanfadhe. Shurxaan takkaa seeree ceedaa kabbaane. Shurxaan seeree ceetee harkaan baane. Naaree harkaan baane. Okay, gaaffiin tiyyaan gasumaa gara gaaffii biratti hin ca'a. Obsaan yeroo takka wallee baasuudhaaf artistii ta'uudhaaf xeetu ture jaan maaltu si deebise? Lakki yaadeen beeku. Kajiba? Lakki yaadeen. Okay, taana suma fattanuufi gara dhumatti hin deemu jira. Mudannoo jaalalaa ni qabdaa'ii jeeti gaaffii takka namni na gaafate naa gaafadhu jii mudannoo jaalalaa san ta'e already nuuf himtee jirta. Sanuma. Erga private. Okay. Okay, gaaffiin itti aantu mudannoo jiruu ta'e keessatti hin daganne ta'e yeroo hunda yaadattu maalidha? Mudannoo akkamii yoo qabaate? Okay, inni qaba, hedduun qaba. Garuu mudannoo na sheeneessitee jira. Silaa wanni sana akkas godhu yeroo hunda na dullufti. Maal ture? Akkuma sin jee yuutuubii Suudii keessatti hin jalqabee. Yuutuubii jalqabee yuutuubiin kiyyaas haala gaariin guddachaa ture. Galii bareedaan irraa harkachaa ture. Maallaqa bareedaan harkachaa ture. Maallaqa namni mukiimni biyya san keessa jiraatu kanneen harkachaa ture. Mana hunda mana kireeffadheetiin apartama kireeffadheetiin yuutuubuma hojjechaa ture jechuudha. Hojii biraa dhiise. Meeshaa hunda bitee waan hunda bitee. San keessatti dogongoraan an dogongoree jira. San tola shaneessi. Waliin an dogongoree osoo akkasii jiraachuu jiru yeroo san keessatti feesbuukiin namarraa gubachaa ture. Namni feesbuukii riippoortii wal godheeti walirraa cufaa ture. Ani immoo ID biyya sanii feekii maallaqaan baafamti. Iqaamaa kijibduu jaaniin biyya sun. Iqaamaa feekii san maallaqaan riyaala 150 biyya sanii yeroo sanitti. Feekii tana biteetiin maqaa nama saniitiin nama feesbuuk saniitiin nama sanii biteetiin iqaamaa feekii tanaan feesbuukiin akka hin gubanne godhaa tureef ID. Verify godhaa fi verify godhaa ture. Verify osoo hin taane feesbuukummaan isaa akka hin gubanne. Akkas godhaa ture. San keessatti ID namaa baasutu nama biratti hafti. ID tana fuudheetiin sila ID tana yookiin achiifirraa baasee darbuun qaba yookiin waan inni godhatu ture. ID tana fuudheetumaan miizuma gartee bikkuma maallaqaa. Bikkuma waan inni tokko teebaluma gartee mana keessaa achitti waliin qabee heddummaatee firii 15 taati.
فريق ولشان تاتي ويا تكون على بريسية على ترى ديما ترى دمني رفني نانو مخريبة سلامني تمرف قتشيفني سانكيسا سعودي نبيك ماجا من نمرة شخصية شرطة رفني ولا نرد دان هذا الريبان كي بارك مان كاكيسي الريبا هاتك وان قدوم بيتو بارك مان في قار في وسون قرتي إكامان جبيس سنيس فيكي سنيس وسون فراياتين في قار في ولا رابن نان من نيجا قسم السيسين جيبي كام جاني بروجر الرافود ويجرن أنا كاما بدل الفاكدين كم تنا من بكاتون كم سلمان فودي تخنّي يصير لاني بكا سيجاني ثم ديسنا بليسريا سلاني سيجاني نورادي بيا إيه كاما تيجتو مركني فتن بودا ومني هم دينور رادي بياني غراچو تكورب بنوكاس مني ساني خن فتشو كبنا جا أبو جرى سيرا كبيسا خنو كاما ساني أغرتي جرتا كباني غبّي لكي نيم فتشو أكاسي ديمه ميجا سانكيسا كنا كبّانه شكا كاكام جتة أسباب أكاسي تيجا متها جتشوف سندفت أكاسي نوندا نكباني مالك أنت كون كباري هذا كم سدّم أكاسي مالك ساري سنفوده مالك هي يوت جبي فتى في الرجال سرافود عندنا مالك يفودني مالك إكاما سنجاعنا مخينا شرطة رت الرئيسني مالك سني سكسي ولا رت الرئيسني خاصني فيديو عندنا ورابا أكلت تكونوا مجرموتا ID واني كبداون أنجان ماشينا كبدا ماشينا خيني متى أي أكسيتي سرّاين كبابسا فودني بوليس تابعه نوكيسني بوليس تابعه كيسه كيسان هنگدرا هجرا كنت تيوان فرد سر خانيس بكفرات مرو نيابا جاني فودني نوكيسني أكسيت كيسه فودني شيخ برا نفيدا كيسه بكسر فرد بتشون كيسه شيخ برا نفيد شيخ نيسون نوغا شيخ يجون نيابا فرد بيت يجون mana murti kan شيخ نوغا أتي ينجوجي دليدا إكاما دلا كنا إيشتي برينت ولا جرتا دفي مين عنده جنّا بريسري يسا يرو مثلاً دفي هذا التيم أفهم كني تكتب كمان أكيد جيني أني سويدي دفع دوغا سيرن كابو الكاسيمين دلقا ترى كرتا ومكنا ورو خيسان دلقا ترى مالينه كنو خينيوتي مالينه كي يمان ما دلقتي نافو بريسري يا ولد دلقتي مالينه خين إكاما جانتا نو إيشار افتكر من خيسي كابو من خينيامتي أنا يرو مثلاً بادي عارفه أنا بادي عارفه نمشي نفوده منيسا نجيسه منيسا ترافق جرا تلبيه ترافق جرا غربا سنو فيديو ندندي ساكمتين فيدا منيسا نجيسه تاي سنين جيسه من غربا برباد تشو دنديسه غرو أبا منا نوميت عند كبرى راين دفع أكاس إيه أبان نيابا سن ترهيل نقول سلابي خي غرا وقال ما تنيدم وقال ما في أدب بي مالك أكسر أكيد ترهيل نقول ترهيل يجوا بيجرو أكيد أصوني كديا ملا ديبورت بيجتي كني مالك خير وني نشينه إيسه مدن نو تناقش زخيت اللي ولمان ولمان بيجي نبوسه مالك خير سنا بيجي كل سد مالك نافنا أنا دلقت جي مالك يفرد وني نشينه إيسه أصون سلاي كاما سنا تشهاو بعدين سلاي يعني وامي كان الرابط يرى يروسن كمبيوتر خي يفردتني ميشان كرت تنوج جنبي يروسن كوتو نرافردتني ميشان منو غوتو كسبتي نرافه منا خيرا تربان تقدران كفل جا جا بدرو كفلت سوديت ريالكم أفري في بجان كفلا وان جا جا سنة تشينام بدو جرين سلا ID سن درب بيتي أكسيتي فرلا فجأيسي يوكين بكتة أتى ID تك فيسبوك تكاني كا verify قوتة كم قبل نيجوتي يودر بيتيو نوم فروسمان جوتي الراب فور بروم فروسمان جوتي دك سنة يجوا مدن نوم بدان أكمل يرون يهدف sorry سينجاسني يرو تك مونة تيجان نسيم دتي أتى خنا على جروتي مونة مدن نو تاتي هفتوس قرو أنا الرجاري سلام بيسودي خيسة تابع إفين الرامبر بيجتي قالي أما بيجي خيسة وامي كبره الحمد لله خير ما بقولين ربي وان تك هم تو فكيسة سفيدة بلوس بس وانت وان هم تو جيل لين فردون مدن نو مامله يا واني مدن نو واني سمودة ده تجرا الدنيا خيسة بارم سر رابرتا واني سمودة ده هم تي خير ما بتيا الدنيا سبري ده كافي تيا تمرد تنجرا أسين تام سداوتو تخينيا تام تو جراته أكرم فتى كوبستي تام سداوتو تا أبديشوتي تام تو يجراته من تمرد أوكي دام سنين ندامو هردفتو تا أبدي شويف دام سمعرت جريني خيسان خيساتي جريني سنهرلا جراتشا جتن خنا لالتني فلدرت أبدي تكن كتنا سيجالي أن جريني خيسات واحد دون أركه أني لقاد بتشوف
ورخينا جدو قليس الموتجال بنك يقرت دفكان بولا نوم هجتي بولو نورد الدبين وقرجع سلمان إنما كبيني كبومتي قالوا أمو جريني كان كيسة تيوت التافتا فندرا بك بدا كيسة جريني أبديهم كتنا أما يروح الدو أننا نركاجرو نمني جريني أبديهم كتنا يروح قرت لبو ساقنا فتشو قوتي وأنا كناتين أركاجر دام سكنا دبر سوبر بعدا جريني كيسة نرى أبديهم من كتنا يو هر أركتا يو هر أبدم برو أركتا yoo har'a qabaatan illee baruu dhabuu malta jireenya kana keessatti harkachuunis ni jira dhabuunis ni jira dhabuu fi harkachuu keessatti illee rabbii keessan sodaadhaa rabbii keessan galatoomfadhaa yoo hin qabaanne illee rabbii keessan kadhachaa gara fuulduraatti waan gaarii akka harkattan abdii godhachaa jiraadhaa malee abdii kutattanii jireenya keessan hin balleessinaa kanuma dhabu. Hedduu takka galatoomii dhaamsa bareedaa dhaamsa ajaa'iba dhaamtee fi nu hundaafuu nu dhaamte hedduu takka galatoomii afeerreetiin kabajjeessin nu argamu keetiif itti galatoomii. Isinillee hedduu galatoomaa.